dhugaan jiru yeroo jaalladhiin iddoon itti qabame kan beeknu hawaasni Oromoo quba qabu kan jaarmaa inni adda bilisummaa Oromoo irraa quba qabu godina Harargeeti. Godina Harargee kana keessatti immoo hoggansi waraanaa kan ture yeroo sanitti Kamaal Galchuuti. Kamaal Galchuu achirraa ukkaamsisee bakka itti ajjeefame tarii ni beekaa amantaa jedhu qabna. Wanni aanaa raayituu yookaan godina Baalee keessa ammas hoggana tureessanii ta'ee Kamaal Galchuu geesse naannoo itti awwaalchise ni beeka laata waan jedhu yoo shakkii qabaanne malee jaalladhiin kan itti qabame godina Harargeeti. Kan amma immoo awwaala barbaanna jedhanii deeman waa lamaaf tokko akkuma reefu jedhee gaaffii uummata Oromoo gara balleessu lammaffaa immoo dhiiga jaalladhii gammadaa uummanni Oromoo gaafataa jiru akka nuu kennamu jedhanii wayyaanee hudhanii qaban kan akkan saaxilamne taasisuudhaaf waan karoorfamee jennee amanna. Kanaan alatti immoo jaalladhii Harargee irraa qabanii karaa Finfinneetti direedhawaadhaan gara Finfinneetti akka ol ba'etti dhagaa turre awwaala san kan eenyu akka ta'e yoom akka wareegaman uummanni naannoo aanaa raayituu kun tolchee beekaa jechuudha. Kanaaf awwaalli kun miseensota waraana bilisummaa Oromoo namoota turan namoota lama Tullee Daadhiitii fi inni lammaffaan mucama kitti dhalate tokko waliin kataya. Tullee Daadhii kun abbaa muraasa waraana bilisummaa Oromoo kan ture. Isaan kunneen waan achitti awwaalamullee hawaasni beeku, kan uummanni illee beeku, kan bulchiinsi lafa sanaa beeku. Anatu beeka jedhee dubbiidhuma kana gara balleessuuf waan ifarraa mul'atu waan godhan san ifa baasanii himurra waan kanaan uummata burjaajessuuf waan akeekkatamee fakkaataa jechuudha. Ummati naannoo san jiru awwaalli sun kan jaalladhii akka hin tahin namoota lama gara biraarraa qabanii fidanii namoota lamaan kanatti jira ragaanii anis quba qaba jedhee Kamaalis achirratti dubbatutu ture. Inni lammaffaan immoo hawaasni erga awwaalchi sun banamee dheessa sun baafamutti seenamallee dhaqsaadhaan kan godhame wanni kuni uummanni sun awreet sun kan deemneef dura dhaabbachuu ture. Dura dhaabbannaa godhame sanirraa ka'amee karaa raayituutiin ol galamuun hafee karaa gooroo irraatiin naanna'eetti reefu sun kan galame. Haa ta'uuti uummanni sirriitti mormii qaba ammas maaliif namoota san ijoollee san haalli mijataa waan hin turaminiif gaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo turanitti jaaltullee fa'aa akkasitti gaa bakka wanni itti awwaalani. Kanaaf wanni sila amma godhamu jaalguma baasis ijoollee gartee dhalataadhuma naannoo saniifi kuma baasillee uummanni sun sirriitti beekaa dhalataa naannoo saniitti gosaanis uummata san keessaa nama dhalate. Kanaaf waan san godhuun akka gartee lafee namaati reeffi namaatis boqonnaan arganne waanuma diinni kalee raawwataa ture har'asirra deebii yoo taase malee wanni haaroof har'a ta'e hin jiru jechuudha. Jeneraal Kamaal Galchuu kaleessas wayyaanee jedhama ture yeroo jaalladhiin ukkaanfamutti illee hooggana waraana sanii ture. Har'allee immoo hooggana poolisii Oromiyaati jedhanii bakkoota garagaraatti bakkoota hedduutti shiroota garagaraa kan raawwatamu argina. Waan nama ajaa'ibsiisu immoo akkuma Kamaal Galchuu reeffa jaalladhii arganne milkoofne jedheen warreen isa bobbaasan Taayyeen faan Addisuun faan uummanni Oromoo baga guyyaa kana geessan akka gammachuu tokkotti sagalfanne jedhanii akka waan dhiphuu duraan qaban ittiin hara baafachuudhaaf waan taasifame malee waan Kamaal yookaan qorataa qoreessanii ta'a jedhamee ilaalamuu miti. Qaamni waan san qoratu qaama siyaasarraa walaba kan jaarsolii abbootii gadaa hawaasa Oromoo namoota waan hundarraa bilisa ta'een qoratu ta'uu danda'uu qaba malee namni kun waan sanitti illee baafatama sanillee fudhachuu nama hin dandeenye waan ta'eef Oromoon kanaaf beekumsi laatu waan sirrii waan hin ta'iniif. Jaalladhiin bara 1992 boodadha kan dhabame. Bara 1996 booda ijoollee kun immoo kan achitti wareegamanii awwaalamanii garaagarummaa waggaa 4 fi 5 gidduudha. Haala san keessatti immoo yeroon san waraanni bilisummaa Oromoo kibba bahaa akkasuma bahaa kibbaa haala gaariidhaan walitti hidhannaa uume. Yeroo godinni Baalee keessatti Harargeen bahaatii fi Harargeen lameen akkasuma godinni Gujii itti fi Boorana to'annaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan jaarmaa adda bilisummaa Oromoo jala jiru jennee yeroo itti ilaallu kan keessatti jaalladhiin otoo miseensotaa fi hogganooti dhaabaa kan keessaaf yaala jiran quban qabaatiin akkuma nama karaa deemtuutti hogganni agas ga'u
otoo jaarmayni deeggartoonni jaarmaya sanii quban qabaatin sabbontonni Oromoo lafa sanii quban qabaatin akkanumatti deemee namoonni lama arganii isaa wareegamuu fi awwaalamu arganii ragaan kana jedhanii har'a waan kana mul'isuun waan kana lallabuun akkuma sila jedhe san waan Oromoon ammatti jiruu fi yaadaa jiru kan gara balleessuudhaaf tarkaanfii karoorfamee irratti hojjetamee jennee amanna malee waan jaalladii sochii yeroo saniitiin wal qabatu yookaan dhabamuu jaalladii gammadaatiin wal qabatu miti waa waggaa 4 dura yookaan wareegamus ta'e yookaan tursiifamus ta'e odeeffannoon jaalladii hawaasa Oromoo biraa fi jaarmaa adda bilisummaa Oromoo bira yeroo hin turinitti yeroon sun achitti awwaalli sun akkanatti kaa'amee jechaan bara san raawwatame jedhanii waan akkasii san haasa'uun waliin fakkaatu jechuudha. Bagarii yommuu walitti hin dhufa haasa'u sadarkaa qulaagaadhuma kamiinuu namni bara 1992 gara dhumaa dhaban bara 1996 baalee dhufee achitti wareegame jechuun inni tokkoffaan gadhiifameeti moo kan jedhu yoo laalle Harargee irraa gadhiifame sabboontonni Oromoo Harargee jiran caasaan dhaabaa Harargee jiru miseensonni waraana bilisummaa Oromoo Harargee jiru hooggantoonni dhaabaa quba qabeenyaa ni hordofu ture. Inni lammaffaan immoo mooraa cabsee yoo ba'e nama tokko nama guddaa kanaa miti namni miseensa dhaaba kana ture tokko du'ee waan kana deebi'ee jaarmaa san qunnamu yookaan deeggartoota irraan jaarmaa kana hordofee irra gayuun waan aadeffatame waan ta'eef kuni olola sobaa yookaan olola shiraan qopheeffame waan ta'eef kanaan hubannaa jechuudha. Jaalladhiin bakka inni bu'ee argame yoo ta'e nama isa ajjeese waan irratti ajjeesame nama inni isa ajjeese kanallee seeratti haalli itti dhiyeeffamuu danda'u irratti yookaan immoo DNA isaatu laallamee namni kun bakka inni silaa jiru ni jira ta'a ni ajjeefame ta'a kallattii itti ajjeefamee fi itti ukkaanfamee jiru san gara dhorguuf gaaffii uummataa immoo dabsuudhaaf shira qaxamee jennee amanna malee waan gaaffiin kun sirriidha koreen itti dhaabbatee iyyuu sirriidha jennu tokkollee hin qabnu jechuudha. Maaliif ulaagaa qabaachuu qaba koreen waan tokko qoratu paartii lamaan gidduutti wareegama ta'es haa ta'u walitti bu'iinsa haa ta'u shira deemaa ture qoratu kun paartii kanarraa ala bilisa nama tahee waan kana gara qulqulluudhaan sabummaaf dhimmu nama waan san qoratu keessaa laalamee kan bu'uureffamu tahaa jechuudha. Kanaaf beekumtii sabaatiin alatti quba qabeenya jaarmaa kanaatiin alatti ololli miseensota dhaaba kana keessaa badame irratti ibsi yookaan jaarmaa kanarratti maqaa miseensota jaarmaa kanarratti kennamu hundinuu gara dhaabaatiin fudhataman qabu jennee amanna.